Nane bisa na ofolcha. Nane bisa na ofolcha. Nane bisa na ofolcha. Kan nagaan nu bulcha nagaan nu oolchu. Kan nagaan nu oolcha nagaan nu oolchu. Raagora nu oolchu. Dogoggora nu oolchu. Oromoon uummata aadaa, duudhaa fi seenaa bal'aa qabudha. Aadaan immoo calaqqee eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha. Buruma kanaan manni barumsaa Gadaa Kiilolee guyyaa haaromsa aadaa fi afaan dhalootaa kabajame. Harka fuune hordoftoota OGMC Media nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa kun qophii addaati. Qophiin addaa keenya irraa immoo kan irratti xiyyeeffatu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gadaa Kiiloleetti argamuudhaan guyyaa haaromsa aadaa, afaanii fi guyyaa yaadannoo goototaa irratti kan xiyyeeffatedha. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerra keenya. Manni barumsaa bu'uura guddina aadaa fi afaaniiti. Guddinni aadaa fi afaanii bu'uura kan ta'e manni barumsaa ammoo haaromsa aadaa fi guddina afaan dhalootaa cichee hojjechuu itti fufeera. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gadaa Kiilolee haaromsa aadaa, afaan dhalootaa fi guyyaa gootota Oromoo kabajameera. Kabaja ayyaana haaromsa aadaa fi afaan dhalootaa irraa kan argaman hoogganaan mana barumsaa Gadaa Kiilolee obbo Yaasin Gannaa kaayyoon ayyaana kanaa barattoonni afaan dhalootaan baratan aadaa, duudhaa fi safuu ofii akka beekaniif kan akeekedha jedhan. Akkasumas maalummaa saba ofii beekuun aarsaa gootonni kaleessa wareegamaniif aadaa fi eenyummaan isaanii akka itti ibsataniif gargaaraa jedhan. Maqaan koo Yaasin Gannaa Abdallaan jedhama. Gaheen mudhiikooti itti gaafatamaa mana barnoota Gadaa Kiilolee sadarkaa tokkoffaati. Akkuma beekamu haaromsi aadaa Oromoo bara kana akka inisheetiviitti mootummaan naannoo Oromiyaa bocee gadi buuseera. Haaromsi kun kan lafa qabachuu danda'u bakka dhaloonni lafaa dhufan keessatti argamanidha. Dhaloonni lafaa dhufan kun immoo kan argaman mana barnootaa keessattidha. Dhaloonni amma jiru kun aadaa, seenaa, duudhaa fi safeeffannaa Oromoon duraan qabu sana bal'inaan hin beeku. Isa kana dhabuudhaani wantoonni duraan Oromoon qabu bal'aan isaa babbadaa turaniiru. Isa kana bakkatti deebisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha haaromsi aadaa kun. Isuma kanaan wal qabatee seenaa duraanii, aadaa duraanii, duudhaa duraanii sana dhaloota kanaatti aarsaa hedduu kafalanii kan darban gootota hedduu qaba ture Oromoon jechuudha. Isaan sunniin aarsaa ta'uu isaaniiti ifaarraa kana kan nu mul'ise. Dhaloonni amma mana barnootaa keessa jiru kun seenaa gootota sanaa baruu waan qabuudhaaf guyyaa yaadannoo gootota kanaa kan yaadatamee kabajamaa jiru. Gama biraatiin immoo guyyaa afaan dhalootaatis asuma keessatti kabajneerra. Akkuma beekamu sirnoota darban keessatti afaan Oromoo cunqursaa garaagaraa keessa ture. Hamma raadiyoo cabsa jedhaniinitti gahanii turanii afaan suni garuu aarsaa gootota kanaatiin barreeffamaadhaan akkasumallee immoo weedduudhaa fi geerarsaadhaan deemee hanga amma sadarkaa yuunivarsiitiitti PhD itti hojjetaman irra gaheera jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun afaan akka har'a isaan ittiin baratan kun akka salphaatti akka hin dhufiin aarsaa hedduudhaan akka dhufe dhiigaan akka dhufe akka isaan barachuu danda'anii fi borus immoo itti fufsiisanii dhaloota itti aanutti isaan dabarsuu danda'aniif kaayyeffatameeti jechuudha sagantaan irraa kun kan gaggeeffame. Harka caalaasaa sabni miidiyaa ijoo qabu. Miidiyaa sabaaf dhaabbatu qabu yeroo kamiyyuu gurri isaa ala jira. Kanaaf isin warri miidiyaa seenaa Oromoo irratti, duudhaa Oromoo irratti, ispeeshaalii dhaloota amma mana barnootaa keessa jiru kana irratti sirriitti yoo hojjettan seenaan Oromoo sun, duudhaan duraanii sun bakkatti deebi'uu waan danda'uuf dhaloonni sun waan kana bakkatti deebise immoo ce'umsa biyya kanaa keessatti illee qooda qaba waan ta'eef ciminni miidiyaa sirriitti cimee hojjetuu qaba jedha. Gama biraatiin immoo sagantaa keenya kana irratti argamtanii bifa kanaadhaan waamicha keenya kabajanii uwwisa miidiyaa nuu kennuu keessaniif maqaa kootii fi maqaa mana barumsa Gadaa Kiilolee sadarkaa tokkoffaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Dhaloonni karaa adda addaatiin afaan ofii fayyadamuun aadaa fi duudhaa safuu ofii guddifachuuf waan kaleessa uummanni Oromoo jalqabe kan galma gahu taasisa kan jedhan ammoo itti gaafatamaa aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsaati. Maqaan kee Caalchisaa Magarsaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaati. Sosochii haaromsa aadaa manneen barnootaatti irratti gaggeessaa jirra. Sosochiin kun kan fayyaduuf aadaan, duudhaan, safuun manneen barnootaa keenya keessatti of ta'anii dhaloonni kanaan dhalootatti dabarsaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef manneen barnootaatti irratti hojjechaa jirra. Keessumattuu haaromsa aadaa keessatti toorri xiyyeeffannoo keenya tokkoffaan beekumsa oomishuu kan jedhudha. Beekumsa oomishuu keessatti immoo waan baay'eetu jira. Keessumattuu aadaa, safuu akka beekan, duudhaa akka beekan, safuu fi safeeffannaa beektee ijoolleen akka guddattu gochuudhaaf, dhalootatti akka darbu gochuudhaaf baay'ee fayyada. Kanaan dura kaarikuleemii biyyoota adda addaa irraa karaa adda addaatiin dhufeen fayyadamaa turre. Haa ta'uuti akka muuxannootitti fayyadamuun gaarii ta'ee garuu of ta'anii
biyya kana misoomsuun biyya kana guddisuun dhaloota beekaa uumuun barbaachisaa waan ta'eef karaa kanaan kan itti deemaa jirru barattoonni barsiisaa ofii abbaat taansanii kan laalan barsiisaa ofiiti haadha ofii taansanii kan laalan barsiisota haadholii ta'aniidha kan laalan safuun kun badee manneen barnootaa keessatti rakkoo adda addaatu ture amma garuu haaromsa aadaatiin leenjiiwwan garaagaraa hubannoon garaagaraa erga kenname barattoonni wal kabajuun barsiisaa ofii kabajuun sa'a barnoota isaanii kabajuun manneen barnootaa keessatti immoo kalaqawwan garaagaraa akka isaan baratan akka isaan uuman gochuudhaaf hojii baay'eetu hojjetamaa jira kun waan nama gammachiisu kan nama dinqisiisus. Itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Yohaannis Mallasee ammoo haaromsi aadaa manneen barnootaa magaalaa Adaamaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru ta'uun himuun dhaloonni ammaa eenyummaa isaanii beekanii akka guddataniif gargaaraa jedhan. Maqaan koo Yohaannis Mallasee jedhama. Itti aanaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Kuni akkuma beekamu akka biyya keenyatti dhalooti borii biyya kana dhaalu mana barnootaa keessa jira. Oromiyaan borii, Itoophiyaan borii mana barnootaa keessa jirti. Kanaaf dhaloonni kun gootota biyya kana keessaa qabnu akka Oromiyaatti qabnu akka biyyaatti qabnu beekee akka inni achi keessatti guddatuuf fakkeenyummaadhaan fudhatee akka inni keessatti guddatuuf barnoota akkasii akka inni dabarsuuf. Kuni akkuma beekamu aadaa Oromoo keessatti etiksiin barbaachisaa ta'e sabichi ittiin akka sabaatti ittiin jiraachaa ture hin jira. Kan ammoo gara barnoota ammayyaatti fiduudhaan manneen barnootaa keessatti gara barnoota safuutiin darbee barnoota gadaatiin kanaan hammatamanii ijoolleen bifa saayinsawaa ta'een barachaadhaan gara fuulduraatti jireenya isaanii keessatti akka itti fayyadaman etiksii Oromoon qabu sana akka barachaa akka isaan guddatan dhaloonni ammaa kun sirna gadaa kana keessatti akka isaan guddatan safuu nama kabajuu barnoota isaanii keessatti biyya isaanii akkamitti akka tajaajilan hawaasa isaanii akkamitti akka tajaajilan gama barnoota kanaatiin akka isaan barachaa guddatanii fi lammii gaarii biyya kanaatiif akka isaan ta'an fi kan isaan gargaaru ta'a jechuudha. Dhuma irrattis barsiisonni manni barumsaa Gadaa Kiilolee sadarkaa tokkoffaa maatiin barattootaa fi hawaasni bal'aa afaan saba kanaa tiksuu fi dagaagsuun waliin taanee gahee keenya haa baannu jedhan. Barsiistuu Shamsee Afurii jedhama. Akka biyya keenyaatti gaafa laallu maatiin yoo laallu barataan barsiisaan aadaaf duudhaa irratti seenaa irratti wantoonni hanqina qaban jiru. Namni aadaaf duudhaa seenaa isaatiin ala gaafa maqe seenaa isaa aadaa isaa duudhaa isaa irraa yoo maqe rakkoolee adda addaatiif saaxilama. Aadaan duudhaan sun daandii keessa akka itti deemtu si taasisa. Gaafa duudhaaf aadaa irraa achi fagaate namni daandii lakkisee aadaa biyya biraa gara biyya keenyaatti as fidee aadaan keenya dhokataa deema. Kanaaf safuun namoota gurguddaaf qaban hangafaaf qaban. Hangafa kabajuun tartiibumti gulantaa dhalootaa in eegamu. Dhaamsiyaan qabu maatii barattootaaf hunda keenya uummata Oromoo hunda itti gaafatamummaa akka qabaannu nu taasisa. Innis mana keenyatti maatii ijoollee isaatiif waa aadaa isaa duudhaa isaa afaan isaatiin akka haasa'u mana keessatti barattoonnumti ijoolleen hin qabne jennee nu haasofsiifnu jecha 2-3 qulqulluun dubbatan. Afaan biraatti maku. Kanaaf hanga danda'ameen maatiin mana keessatti afaan Oromoo akka fayyadamu aadaaf duudhaa akka dubbatan mana keessatti ibboo mammaaksi hangafaa fi maannaa quxisuu wal kabajuun aadaaf duudhaan mana keessa osoo jiraatee jedha maatii hundumaaf dhaama galatoomaa. Maqaan koo barsiistuu Alamaayyoo Maammoon jedhama. Aadaa jechuun eenyummaa jechuudha. Namni aadaa beeku of beeka. Aadaa ofii beekanii barattoota ofiitirree of jalatti beeksisuun waan guddaadha. Biyyattiidhaafis guddina fidaa. Ofis beektee jaalalaan sabaaf sablammoota biraa wajjiniinis kan ofiis eegdee kan namaas kabajjee waliin jiraachuudhaaf dhaloota kanarratti hojjechuun irraa eegama. Waan gaariitu jalqabame waan gaarii kanammoo harka ol qabannee fiixan baasuuf yaalla. Egaa walumaa galatti namni hundumtuu aadaa ofii beekee aadaa ofii kabajee aadaa ofii guddisee kan namootallee kabajee waliin jiraachuu akka qabnuun ibsaa. Aadaan eenyummaa ofii waan ta'eef namni aadaa beeku of beeka waan ta'eef of beekee nama biraas beekuu waan barbaachisuuf itti fufiinsa fi akka dagaagu gochuun gargaarsa tumsa golii gochuu qabneedha yaada. Ayyee kabajamtootaaf hordoftoota OGMC Miidiyaa sagantaan har'aaf qabannee kana fakkaata. Yeroo biraatti deebinee wal arginaa nagaatti nuuf tura.